Akkaataa keeboordii afaan Oromootti jijjiirratuu dandeessan saffisaan barreeffama barreessuuf kan isin gargaaru aappii ajaa'ibaatiin isiniif qabadhee dhufe. Atattamaan yeroo waan tokko barreessitan jechuudha akka kompiitaratti qabqab gootanii jechuudha ufuma isaatiin jecha isin barreessuuf barbaadan san fuulduratti guutee kan isiniif kennu jechuudha yeroo isin qubee tokko keessan jechuudha akka fakkeenyatti qubee tokko yeroo isin keessan 10 godhee jecha isin barreessuuf deemtan kan isiniif kennu jechuudha. Aappii kana namoonni hundinuu akka itti gammadan abdiin qaba jechuudha. Keeboordii afaan Oromoo qofa osoo hin taane keeboordii afaan kamiituu kan dalagu jechuudha. Aappiin kun aappii ajaa'ibaa kanaan wal isin barsiisa. Nagallee hin daganne akkam nagaa jirtu kan baroomsi irraa isiniif darbaa jiru chaanaala Oromaanidha. Namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Akkasumas gama peejii Facebookaatiin Oxygen Media Networkidha. Follow godhuu hin dagatina. Amma kallatti mankara baroomsaa isin dabarsa. Nafaana bu'a. Hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jira akkuma reefu mata duree irraa isiniif tuquuf yaale keeboordii afaan Oromoo akkamitti sirreeffachuu dandeenya barreeffama tokko yeroo barreessuuf barbaanne akkamitti atattamaan fuula dheeraa barreessuu dandeenya kanan isin barsiisa hana faana bu'a aappii kana bakka nan buufadhaa isiniin jedhee buufadhaa orjinaala isaa eessa akka buufata viidiyoo gara boodarra kan isinitti muta hordoftoota kiyya ani gadi buufadhee waan qabuuf keessa seeneen isin argisiisa aappileen akkuma argitan kun asirratti jechuudha afaan Oromoo kan jedhu kana jechuudha yeroo tokkoof kilik irratti goona. Yeroo duraaf seennu haala kanaan nuuf banama jechuudha aappiin kun akkuma argitan asirratti afaan Oromoo keyboard jedha jechuudha haala kanaan isiniif banama maal gootan isin jala kanarratti gadi buutanii set default ka jedhu kanarratti cuqaastu sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa hordoftoota kiyya asirratti isin kan barbaadan jechuudha keyboard afaan Oromoo waan ta'eef afaan Oromoo ka jedhu kanarratti ol deebistu jechuudha hordoftoota kiyya maaliif raayitii jala kana jirtu kana keyboard irra jirti amma keyboard afaan Oromoo fayyadamuu deemna waan ta'eef afaan Oromoo irratti ol deebisnaa jechuudha yeroo asirratti deebi'u bakka reefu nu geessaa jechuudha kanaafuu amma afaan Oromoo ka jedhu kanarratti nan cuqaasa sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha hordoftoota kiyya bakka reefutti nu deebisee jechuudha kanaafuu yeroo inni asitti isin deebise maal gootanii asirratti gadi buutanii tiree ageen ka jedhu kanarratti cuqaastanii irra deebine akka nu cuqaasnu nu gaafataa jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu maal goona irra deebine cuqaasnaa jechuudha tiree ageen bakka jedhu tanarratti yeroo tokkoof nan cuqaasaa jechuudha yeroo irratti cuqaase haala kanaan fuula kana qabatee nuuf dhufaa jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu amma raayitii sun asirratti nu deebitee jirti afaan Oromoo irratti nu deebi'ee jira jechuudha keyboardii afaan Oromoo irratti nuuf deebi'ee jira isin afaanota barbaadan irratti deebifattu kun keyboardii afaan baay'ee tos keessa jira waan ta'eef kanaafuu sana booda eega raayitii asirratti deebifannee maal gootanii asirratti gadi buutanii choose keyboard bakka jedhu kanarratti kilik gootu ifaa isiniif hordoftoota kiyya isiniif ifaa miti akka isiniif galu immoo abdiin qaba yoo isiniif galuu baate komentii jalatti naaf barreessaa asirratti choose keyboard ka jedhu cuqaaseen gara fuulduraa deemaa jechuudha kilik godheetin jira sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha asirratti akka nu eeyyama itti kenninu nu gaafataa jechuudha hordoftoota kiyya keyboard jedha setting jedha afaan Oromoo keyboard jedha jechuudha waa baay'eetu as keessa jira ani amma immoo keyboard qofa isin argisiisa afaan Oromoo ka keyboard jedhu kun haala kanaan nama kiyya duraan fayyadamee waan jiruuf malee akkanatti gurraacha'ee isiniif dhufaa jechuudha ni bantu jechuudha yeroo isin sanduuqa sanbanuuf yaaltan jechuudha haala kanaan jala kanatti jechuudha turning on keyboard nuun jedha jechuudha kanaafuu tarnii kana ni bannaa okay jennaani jechuudha okay jennaan sana booda haala kanaan nuuf banamaa jechuudha keyboard amma afaan Oromoo bannee jirra jechuudha amma sanduuqa kana eega isin haala kanaan bananne jechuudha hordoftoota kiyya iskiriina keenya irratti jechuudha keyboard akkamii akka fayyadamuu deemnuu fi akkasumas sagalee waan adda addaa kaameeraa waan adda addaa sirreeffatuuf maal gootanii jala kanatti gadi buutanii jechuudha dhuma irratti gadi buutanii Microsoft Suite keyboard ka jedhu kana sanduuqa fuula dura jira sanduuqa kana ni bantuu jechuudha ammallee haala kanaan akkuma reefutti nu dhufaa okay jenneeni ni bannaa jechuudha yeroo banne haala kanaan nuuf banamaa jechuudha yoo banaa jiraate banuma dhiiftanii jechuudha kiyyama cufaa sababa jiruufi tolee hordoftoota kiyya maal gootanii jala kanatti gadi buutanii setting bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha sana booda haala kanaan nuuf banamaa jechuudha kana jechuun kaa hordoftoota kiyya fakkeenyaaf yeroo namaaf waa barreessinu emoojii garagaraa akkasumas barreeffama afaaniin barreessuu ingiliffa yoo beektan afaaniin barreessuu akkasumas qubee akkam akka fayyadamtuun qubee keyboardii akka kompiitaratti fayyadamullee ni dandeessanii jechuudha hordoftoota kiyya kana godhuuf maal gootan asirratti jechuudha terms bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu languages ka jedhu jalatti jechuudha yeroo tokkoof irratti kilik gootu sana booda haala kanaan jechuudha bifa ajaa'ibaatiin jechuudha hordoftoota kiyya keyboardii bifa isin asirratti argitan kanaan bifa nama hawwatu jechuudha keyboardii ajaa'ibaa qabaa jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu isin kan barbaadan filattan jechuudha kunoo gubbaa kanallee yoo barbaadan kan barbaadan
ni filattuu jechuudha hordoftoota kiyyaa nama tokkuma filadheetiin isin argisiisaa jechuudha isa kana nin filadhaa jechuudha nam isa kana filadheen jira sana booda eega irratti cuqaastan haala kanaan isiniif dhufa daawulood godhii nuun jedha jechuudha iskiriina keenya irratti akka daawulood goonu nu gaafata daawuloodiin jedhaani jechuudha amma guututti gadi isiniif bu'ee jira jechuudha keessa keeboordii bilbila keessa irratti gadi bu'ee jira jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu sana booda ammallee asirratti yoo gadi buutan emoojii garagaraa akka yeroo namaaf barreessan isiniif baasuuf asirratti ni cuqaastu ashangulliitti adda addaa jechuudha sana booda asirratti kun asirratti emoojii ka jettu kana ni bantu sanduuqa kan haala kanaan bantu jechuudha sana booda yeroo isin komentii adda addaa bakkuma kamiinuu namaaf barreessitan ufuma isaatiin gubbarratti isiniif baasaa jechuudha haala sanii sirreeffatu fakkeenyaaf sagaleelleen jechuudha yeroo waan tokko barreessitan sagaleen haasottanii akka inni isiniif barreessu godhatuuf jechuudha riichi ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu sana booda haala kanaan isiniif dhufa voice ka jedhu kana sanduuqa kana ni bantu jechuudha fakkeenyaaf dura akkatti isinii dhufa yoo kanatti isinii dhufe bantanii haala kanaan ni bantu jechuudha isa gubbarraa tokkoffaarraa kanarrallee cuqaastanii eeyyama itti kennitan sanduuqa kanallee ni bantu jechuudha haala kanaan hundaayyuu bantanii sirreeffattuu jechuudha hordoftoota kiyya sagalee fakkeenyaaf sagalee yeroo barreessitan akka inni qat jedhullee akka kompiitarallee godhatuu ni dandeessu jechuudha asirratti gadi buutanii saawundi ka jedhu kanarratti yeroo tokko yeroo isin cuqaastan haala kanaan isiniif ba'a sagaleen baay'ee haa ol ka'ullee yoo barbaadan haala kanaan sanduuqa kana lakkoofsa amma fakkeenyaaf kiyya lamarra jira kana asitti dheereffatuuf asirra cuqaastanii sanduuqa kan ni bantu sana booda haala kanaan itti as dheeressuu dandeessu jechuudha waan barbaadan sirreeffatu ni dandeessu jechuudha fakkeenyaaf mi'a nama hordoftoota kiyya WhatsApp irratti namaaf barreesseettiin isin argisiisan afaana bu'a WhatsAppiin kiyya kanaa yeroo tokko keessa seenaa jechuudha WhatsAppii kiyya keessa seeneen jira mee fakkeenyaaf nama kanaaf hin barreessaa jechuudha miseejii nama kanaaf yeroo nan barreessu jechuudha hordoftoota kiyya mee wama tokko jedhee haa barreessu ani yeroo nan barreesse akkamitti akka naa bahu walumaan ilaallaa jechuudha akkam jedheetuma haa barreessu amma yeroo nan akkam jedhee amma asirratti aamaa fi kaalaman barreesse kun asitti ufumaan isaatiin akkam jedhee naa bahee jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan barreessitu jechuudha isin kan barbaadan waan isin guyyaa tokko asirratti namaaf barreessitan guutuu ufumaan jala kanatti isiniif kaa'aa jechuudha ammallee itti dabalee hordoftoota kiyya nagaa keetii jedheetuma haa barreessu ani yeroo naan nagaa keetii jedhee kun asirratti jechuudha naarraa kaka'u hundaa'u jechuudha nafa baga jedhee haala kanaan naa fida jechuudha naarraa kaka'u hundaa'u qubee ana keessatti fayyadame kana hundaa'u haala kanaan naa fidaa jechuudha kun akkuma argitan isin sanboodan jechuudha waan barbaadan barreessuu dandeessu jechuudha bal'istanii barreessuu dandeessanii jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan keeboordii fakkeenyaaf barreeffama tokko yeroo barreessitan atattamaan akka isiniif barreessu jecha tokko yeroo isin asirratti barreessitan jecha qubee isin irraa kaaftassan ufuma isaatiin fakkeenya fudhatee bal'isee isiniif kenna kana barreessuu feetaa jedha isin irruma tuqatuudha irruma tuqattanii waan barbaadan barreessuu dandeessan jechuudha fakkeenyaaf sagaleelleen waan barbaadan ingiliffaan barreessuu ni dandeessan fakkeenyaaf mee nama kiyya arabiffaa irra jira waan ta'eef jechuudha isumarra kanarra cuqaasaa jechuudha yeroo tokko mallattoo makaraafoonii tanarra cuqaasetiin barreessee isin argisiisa yeroo irratti cuqaastan haala kanaan isiniif fidaa jechuudha bakka kanarra gadi cuqaastuun fakkeenyaaf afaan ingiliffa irratti jijjiirratuuf bakka mallattoo siteengii tana cuqaastanii jechuudha afaan irra jijjiirrattu kiyyama afaan arabiffa irra jira waan ta'eef ingiliffa irratti jijjiiraa jechuudha asirratti gadi buutanii premier language ka jedhu kanarra cuqaastanii afaan ingiliffa irratti deebifattu jechuudha kun afaan ingiliffa irra jira sana booda irraa deebitu asirratti illee cuqaastanii gubbaa kanarra cuqaastanii jechuudha afaan ingiliffa irra kaayyattu ingiliffaa kan barbaadan irra kaatu kiyyama ingiliffaa Awustiraaliyaa irra jira jechuudha okay jettaniin jechuudha sana booda irraa deebitu jechuudha amma irraa deebi'een jira mee amma asitti eegana deebisee afaan ingiliffaatiin nan dubbadha akka inni asitti barreessu walumaan ilaallaa jechuudha asirra tuqee walumaan ilaallaa jechuudha kun hordoftoota kiyyaa haala hin eegamneen asirratti ufuma isaatiin naaf barreessee jechuudha where are you go jedhee naaf barreessee jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan isinillee waan barbaadan ani fakkeenyan isiniif kaa'ee kan barbaadan barreessuu ni dandeessu jechuudha anamma afaan ingiliffaatiin barreessee keeboordiin kun afaan oromoo qofaa yeroo sagalee waa barreessu afaan waa barreessu barbaadan afaan oromootiin isiniif hin barreessu jechuudha afaan arabiffaa afaan ingiliffaa akkuma reefu isiniin jedhe isiniif barreessaa jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan sirreeffatuu dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya aappii ajaa'ibaati aappii kana eessaa arganna jechuun keessaniin oolu eessaa akka argattan amma isin argisiisa ana faana bu'a
chaanaala keenya jala ni seentu jechuudha chaanaala keenya jala eega seentanii oromaan tajettu tana asitti ni argattu profaayila keenya jala jechuudha mallattoo xiyyaata fuuldura jirtu tana jechuudha yookaan facebook.com tajettu tana ni argattu yeroo tokkoof irratti cuqaastu jechuudha sana booda haala kanaan jala kanaan isiniif baa telegram tajettu tana ni argattu jechuudha irratti cuqaastanii jechuudha kallattiin telegrama keenya irraa jechuudha buufatu ni dandeessanii jechuudha appii keyboardii afaan oromoo isiniif hojjetu astuqaa buufadha bakka jedhu cuqaastanii buufatu dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya akkasumallee warri gara peejii oxygen media network irraan facebook irraan na hordoftan jechuudha appii kana eessa arganna jettanii yaaddaa'uun keessan nafu jechuudha salphumatti argattan jechuudha appii kana bakka argattan jechuudha profaayiluma facebook keenya jala seentanii suuta jettanii ol harkistanii jechuudha hordoftoota kiyya oromaan bakka jettu tana ni argattu jechuudha profaayila kiyya jala eega seentanii suuta jettanii ol harkistanii mallattoo youtube irra jirtu oromaan tajettu tana ni argattu yeroo tokkoof irratti cuqaastu jechuudha sana booda jala kanaan haala kanaan jechuudha mallattoo youtube fi telegram keenya isiniif baa telegram bakka jettu tana qubee taatu qaamaa tajettu tana cuqaastanii jechuudha originaala isaa jechuudha telegram keenya irraa isin buufatu ni dandeessanii jechuudha akkasumas warreen gara youtube keenya hin dhufinillee bal'ina barumsa keenya illee jechuudha gara youtube dhuftanii baratuu ni dandeessu jechuudha warreen peejii oxygen media network jalaan hordoftan mallattoo youtube tana cuqaastanii gara youtube keenya dhuftanii baratuu hin dagatinaan isiniin jedha egaan hordoftoota kiyya barumsa irraa isiniif qabadee dhufilleen jalqabaa kaafnee kan hanga ammatti waliin ilaalle kan akka isin gammachiisuuf akka waa irraa barattan abdiin qaba maarree isinilleen chaanaala dinkii fi barsiisaa keessan kan jabeessuuf chaanaala oromaan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notificationii tanarra kaa'uu hin dagatinaa akkasumallee viidiyoon kun akka namoota baay'ee bira ga'uuf like tuquu hin dagatinaan isiniin jedha hiriyoota keessaniif share godhuu hin dagatinaa hordoftoota kiyya warreen hanga ammatti barumsi keenya isin jala darbe mata duree viidiyoo jedhu kan irra cuqaasuun viidiyoolee hanga ammatti nu akka keessatti gaddeebine as keessa ilaaltanii waan bilbila keessanii wal qabatu ilaaltanii sirreeffatuu ni dandeessu waan as keessaa dhabdan komentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha akkasumas hordoftoota kiyya chaanaalli keenya kun akka namoota baay'ee bira ga'ee namuu irraa fayyadamuuf tuqaa sadeen kanarra cuqaasati share bakka jettu tana cuqaasati sana booda jala kanatti gadi bu'aa copy link bakka jettu tana cuqaasati hordoftoota kiyya garee adda addaa irratti linkii chaanaala keenyaa raabsuu hin dagatina isiniin jedha hordoftoota kiyya akkasumas gama facebookaatii fi gama hundaanuu raabsuu waliif raabsuu hin dagatinaan isiniin jedha viidiyoon irraa qopheeffadhe illee asumarratti kan raawwatu ta'a viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha